በቋንቋ አትለያዩ ቤሌጅናን ቤለነባስቴታ ሴና ነምን ሆጀን ሆጀተን ሲራ ኢጆሌን እየሰቀሉፍቱን በርባዳም ከነቦዳን ሃይማኖታችሁን ጠብቁ ከወድበተኮ አሁን የምገኘው በአዲስ አበባ የምትገኘው የጎሮ ቅዱስ ሚካኤልና ቅድስት ማርያም የምትገኘው የአፋን ኦሮሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ከዚህ ቀደም ከ8 በላይ የሆኑ ትልልቅ ፕሮግራሞችን አዘጋጅታለች። የዛሬ ግን ይለያል። ለየት የሚያደርገው ትልቅ አዋቂና ታዋቂ የሃይማኖት አባቶች መገኘታቸው ነው። እንዱ የማይታሰብ ታምር ተከስተዋል። እሱ ምን እንደሆነ በመጨረሻ ቪዲዮ አብረን የምናየው ይሆናል። ቪዲዮአችን ላይ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ካንልማ ካናፎራ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተቆትኒ አማና አሜን ጋማ ካምቡልተኒ አካም ሰዓቲ ከነጌሰኒ አሜን ገለቴፈሙን ኢሳፍ አመላ ዋቁማ ሳከንቴ ገለኒ አርሳ ሳከንቴ ጎፍታን ኬኛ ኦልቺ ቀራኒዮ ሙሽሪች ገላና ዮርዳኖስ አከሱማስ ሞ ቆፋገሌሲ ገዳማ ቆሮንቶስ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ከነት ከወልት ነው ቀበ መቃን ሳ ከንገለቶሜ ፈንከባጀ ምኑፋታው ባጋ ጉያ ከናን ሲንጋዬ የኙላ ከነሲን ኑጋዬ የኙላ ማልኑራ በርባድ ሜ ዋቀዮን ሳራ ኑጋያ ገለቴፈሙ የሮንዱ ማት ማቃይሳ yowamme biraafon kan isheedhaaf malle aati keenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam ija afuura keenyaatiin mirga ilma ishee teessee kan nutti mul'attu waa'ee cubbuu keenyaaf yeroo hundumaatti fuuldura isaa kan dhaabattu aada keenya qulqulleettii dubaroo maariyaam uumamtoota olitti uumaadhaa gaditti akka ilmi ishee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ishee kabajetti kabajii ulfinni maqaa isheetiif haa ta'u. Egaati ba'uuf galuu keenya kan nu eegan ergamoonni Waaqayyoo yeroo hundumaatti waa'ee cubbuu keenyaatiif jedhanii waaqayyo wajjin walitti nu araarsuudhaaf fuuldura waaqayyo kan dhaabatan biyya lafaatiif samii gidduu kan deddeebi'an maqaan ergamoota waaqayyo kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u kan kabajameef kan galatoome nuuf haa ta'u. Sagantaan keenya inni jalqaba akkuma beekamu mana kiristaanaatiif bu'uura kan ta'e ijoollee kiristaanaatiif immoo ija kan ta'e dhaabbannaa kan ta'e kadhannaa abbootaati waan ta'eedhaafi amma gidduu keenyatti argamaniiru abbaan keenya kutaa itti gaafatamaa kutaa lallabaa yerar maqaan salaam qulqulleettii dubaroo maariyaamiitiif qulqulluu Mikaa'elii kan ta'an abbaa keenya qeesis barsiisaa ባረሃብ ታው አሁን እሳቸው በጸሎት እንዲከፍቱልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ሁላችን በጸሎት እንነሳ። አሜን። በቅድስት ሥላሴ አመኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልደ እግዚአብሔር ውሉደ እግዚአብሔር ውሉደ ብርሃን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰኝታችሁ በዚህ በከበረ ዕለት በከበረ ሰዓት እግዚአብሔር በወደደውና በፈቀደው በዚህ ዕለት በሰላምና በጤና የደረሳችሁ ለረጅም ጊዜ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም ለማከናወን ሌት ተቀን ትጥሩ የነበራችሁ ክቡራን ሙሽሮች በአጠቃላይ የዚህ የደስታ ዕለት ታዳሚዎች፣ ወላጆች፣ ጓደኞች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በአጠቃላይ ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? በቸርነቱ ጠብቆ በረድኤቱ አቅርቦ እዚህ ስፍራ የሰበሰበን ልዑለ ባሕርይ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ መጽሐፍ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 ላይ በስሜ ያደረጋችሁት ሁሉ እኔ እቀበለዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከምንም በላይ ምክንያት ፈልጎ እኛን መመለስ ይፈልጋል። ስለዚህ የሰጠንን ጸጋና ክብር በንጽህና በቅድስና በንስሐ ሕይወት አክብረን እንያዝ። በቋንቋ አትለያዩ። ምን ያደርጋል? ሃይማኖታችሁን ጠብቁ፣ እምነታችሁን አክብሩ፣ ፍሬያ እግዚአብሔር በልባችሁ ይኑር። አንድነን እኮ አንድነን፣ በፍጹም አንድነን፣ በፍጹም ልዩነት የለንም። መለያየትም አንችልም። ስንለያይ ነው የምንሞተው። ስንለያይ እግዚአብሔር ያን ነው የሚያውቀው። በቃ
ይሄ ሰው ስሌት ነው። በቃ ሰዎች በዘመናት የሚያመጡት ነው። በእግዚአብሔር አይን ግን አንድ ነን፣ እኩል ነን። ማንም ከማንም አይበልጥም፣ ማንም ከማንም አያንስም። እኩል አድርጎ ነው የፈጠረን እግዚአብሔር። አንድ ሆነን ተቃቅፈን በፍቅር ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን ልንገዛው ይገባናል። አጨብጭብ ከፍ አድርጋችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን። ሙሪ ሳኒ ረቲ ሙሪ ደበሌፊ ማና ክርስቲያና ኬሳ ከሳንደ ዴቢያኒ ኢጆሌ ዋቀዮ ከንበደ አከስማ ባርባዳኒ ካን ሳንደ ይብሰን ዋቀዮ ሙሪ ራሳኒ ኑፋላቱ መቃባ ከነልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። ጅራታን ተኤ ዋግኒ ኬኛ አርጁማፍ ጃለለሳቲን አጎራስ ዲወራስ bakka maqaan isaatti dhaamu wabdii isa qulqulluu keessatti ka walitti nu qabee maqaan waaqayyoomaa keenya kan ulfaateef kan galatoomfame nuuf haa ta'u. Kan ulfaateef kan galatoomfame nuuf haa ta'u. Kabajamtoonniif jaallatamtoonni maatiiwwan waaqayyoo abboonni kooluboonni akkasumas kabajamtoota kan taatan abbootiin harmootiin faarfattoonni barsiisonni wangeelaa waamicha waaqayyoo dhageessanii yeroo keessan irraa aarsaa gootanii dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf bakka kanatti kan walitti qabamtan nagaa koof nagaa keessan kan dursu nagaa waaqayyoon isin gaafadhaa. Maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akka biyoo nageessanii amiin. Galateeffamuun isaaf amalummaa isaa kan ta'e aniif isin immoo nama galataatu hin ta'in akka isa galateeffannoodhaaf kan nuuf iyyame. Maqaan waaqayyoomaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos duraan kan ture alfaa arras kan jiru darbees barbaraan kan jiraatu omeegaa inni ta'e yeroo hundumaa kan ulfaateef kan galatoomfame nuuf haa ta'u. Akkasumallee kan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kan ergamoota toloota qulqulloota abboota hundumaa warroota waaqayyoo filatee isaan qulqulleesse isaanis akka kennaa isaaniitti galanniif ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaa gaarii dhagaa kallattiidhumaan kan nuti yookiin saayitii kanatti daqiiqaa muraasaaf kan dubbachuu barbaanne yoo jiraate dhugaadhumatti baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan nama ajaa'ibu, humna osoo hin qabaatin, beekumsa osoo hin qabaatin, namni beekaanis ta'e namni guddaanis namni addaallee utuu nu keessa hin jiraatin tokkummaadhaan jaalalaan walii taanee guyyaa kanatti sagantaa kana qopheessineerra. Mee dursee waaqa kanaan nu ga'e yeroo tokko ilal jedhaatii waaqayyo galateeffatu. Kanumaan kan wal qabatu wanti jechuu barbaannu yoo jiraate waa'ee dhimma sagantaa keenyaa gaafa kaasnu sagantaan asirratti ilaalamtu kun akkuma achirraa dubbatu bara 2013 keessa garee Maatiyoosiif Maarqos jedhamee kan yaadamu yommuu ta'u gareen Maarqos bichaan barri 2013 isaanii kana fakkaata. Haa ta'u garuu sababoota garaagaraatiin haalota garaagaraatiin haala jiruuf jireenyaa ta'uu danda'a. Wantoota adda addaatiin garuu harca'iinsis yoo jiraate har'as immoo boodatti hin deebinu jabaachuu qabna. Abbootiin nu gargaaranis isin bira jirra kan nuun jedhanis nu wajjin jiru wanta ta'eedhaaf humna godhachuu qabna kan jedhuun immoo bara 2018tti immoo isa kana qopheessine jechaadha. Mee waaqa kanaan nu ga'e ammas si'a tokko dhugaadhumatti waaqayyo galateeffadhaa jechuun barbaada. As keessattis kan nuti kaasne dargaggummaadhaa fi kiristaanummaa. Bara dargaggummaa keenyaa keessattis maal fakkaanna? Kiristaanummaan keenyas maal fakkaataa? Dubbii jedhuun wal qabsiisne sagantaa maaddii sagalee waaqayyoo dubbii afuuraa kana har'a qabanneetu jirra. Isa kanaan wal qabsiisuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 36 hanga 37 irratti kan barreeffamee jiru abbootiin keenyas yeroo ibsan gaaffiiwwan dhufaatii gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara dhumaa ja'an dhalli namaa kan gaafatamu beelee jennaan beela na baasteettaa, dheebodhee jennaan dheebuu na baasteettaa, daaree jedhee jennaan na uffisteettaa, keessummaa ta'ee jennaan akka nama keetiitti na simatteettaa, hidhamee jennaanis iddoon hidhametti dhuftee na gaafatteettaa. Dubbii jedhu kana kiristaanonni hundumtuu kan gaafataman wanta ta'eedhaaf guyyaa har'aa kana ja'an jiran kana keessaa 4 raawwachuudhaaf sagantaan kun bu'uura godhatee kan ka'edha. Inni kunis maal jennee gaafa laallu 2 yeroo adda biraa gaafa waaqayyo nu gargaaretti kan raawwannu yommuu ta'u ja'an keessaa garuu 4 kan ta'an isa jalqabaa irratti warreen beela'an nu qofatu hin taane nuuf dabalata ta'uu danda'a. Beela'anii waan nyaatan kan dhabaniif alatti walitti qabneetu jirra. Beela'ee jennaan na nyaachifteettaa isa jedhuuf akkuma qabnu waan qabnurraa bishaan isa ta'u, dheebodhee jennaan dheebuu na baasteettaa isa jedhuuf namoota mijeeffanneerra. Akkasumallee immoo baay'ees immoo kan namatti tolu keessummaa ta'ee jennaan immoo na simatteettaa isa jedhu namoota namni irraanfate kan namni irraa adda ba'e nummoo nama keenyaati kottaa jechuudhaan namoota kana simachuuf qophoofneerra.
Kanaaf kallattiidhumaan abbaan keenya sagantaa kana tokkoon isaaniitti hanga qabnu uffannaa kana nuuf uffisuudhaaf yaalu wanta ta'edha. Kallattumaan gara abbaa keenyaatti darbina. Aamilee kennaafeeti. Dhugaadhaa sa'uudhaaf ani har'a miira koo to'achuu dadhabe. Waan ani argu hawaasni masakkaru miira koo to'achuu dadhabe har'a. Maaliif isin caalaa warri qabeenyaa qabnu hin jirra. Isin caalaa warri manatti galuu qabnu hin jirra. Irra darbee warri mana kireeffannee jiraannu hin jirra. Irra darbee turre waan kenneefi bootaa xinnaadhaa kaasee bootaa guddaan ga'ee waan guddaa an hojjetu hin jira. Maaliif ani si yaaddu kana yaaduu dadhabne. Ani si yaaddan kana yaaduu dadhabne. Inni har'a gootan kuni waan nama sammuu kenneef nama beekeef fakkeenya guddaadha. Fakkeenya guddaa nuti sin barsiisa jennaan garagartanii sin nu barsiistan har'a. Miilli mataa oqee kan jedha sun kan. Miilatu mataa oqee. Ammas immoo hin dhiine hin dukkanuufne. Garuu kana nu argisiisuu keechaniif kana yaaduu keechaniif waan isin haa guddisuu waan isin wajjin haa ta'uu waan lakkoofsa keechaa isin hin hir'isinii akkanumatti isin ajajjabeechu. Isinarra nama kee beekuuf kitaaba isin. Seenaa namni hin hojjenne hojjettan isinarra. Seenaa namni hin hojjenne hojjettan. በእውነት አንድ ነገር ሳልነግራችሁ ማላልፈው ነገር ስለሆነብኝ ነው። ዛሬ እነዚህ ልጆች ለጋዎች ናቸው። ግማሾቹ ተማሪዎች ናቸው። ግማሹ ተባራሪዎች ናቸው። እንደ ንፋስ ሲበሩ ውሎ ገብቶ እንደገና እረፍት ብሎ ቤታቸው ሳይገቡ እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ የሚማሩ እግዚአብሔርን ቃል የሚማሩ ልጆች ናቸው። ግን ከነሱ የተሻለ እኛ ነን። እኛ እነሱን ማስተማር ሲገባል በተገላቢጦሽ እነሱ እኛን አስተምሮናል። ዛሬ እኛ ከነሱ ዛሬ ትልቅ ትምህርት አግኝተናል። ከነሱ በፊት እኛ ነበር እናንተ ማየት ነበረብን። አላደረግነው። ስህተታችን አስተምሮናል ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ከዚህ በኋላ ይሄ መሰረት ይሆናል እንጂ ይቀጥላል። ይሄ ነገር ይቀጥላል። ምንም ቢሆን ከጎናችሁ ነን። ምንም ቢሆን ወገኖች ናችሁ። ምንም ቢሆን ዜጎች ናችሁ። እናንተን ወደደ እግዚአብሔር ወደደ ነው ማለት። እናንተን እስካከበርናችሁ ድረስ እግዚአብሔርን እናከብራለን ማለት ውሸት ነው። እግዚአብሔርን ማታለል ነው። እግዚአብሔርን መዋሸት ነው። ስለዚህ በእውነት እነዚህ ልጆች ያደረጉትን ነገር እንደ ትልቅ ተቀብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። በእውነት ሰው ካለው ነው። እነሱ ግን በሌላቸው አቅም ነው ማሰብ ነው ማሳየት ነው። በቃ ዛሬ ማሳያ ነው እነዚህ ልጆችና በእውነት እጅግ በጣም እኔ በግሌ ስሜቴን መቆጣጠር አቅቶኝ ነበረ። በእውነት እጅግ በጣም ደስ ስላለኝ ከደስታ ብዛት እኔ በእውነት ደስታን አልችልም። የእውነት ፈጣሪ በሚያውቀው ደስታን አልችልም። እኔ ራሴን መቆጣጠር ነው የሚያቅተኝና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በፈቀደልን መጠን ይሄ የተጀመረው ነገር ይቆማል ማለት አይደለም። እኛም በርትተን ከጎናቸው ቆመን ከዚህ የበለጠ ስራ እንሰራለን። ለምን እንደና አበራ አይነት ወንድማችን ጠንካራ ወንድማችን የእግዚአብሔር ፈራ እግዚአብሔር ያደረበት ትንሹን ትልቁን የማይለይ ይሄ ትልቅ ነው ብሎ የማይፈራ ለማንም እጅ የማይበገር እከሌ ደግሞ ትንሽ ነው ብሎ ግን አጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር አለማሰቡ እንጂ በእንደዚህ አይነት ልቡ የተሰበረ ሰው ነው። በእውነት አበራ ዛሬ ተቀደመ። እኛን ቀድሞ እኛን እንትን ማለት ሲገባው አበራ ወንድማችን
ከጎናችን ቆሞ ከጎናችን ሆኖ ይሄ ነገር ተጀመረ እንጂ መቋጫ አይደለም፣ መቆሚያ አይደለም። ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር ይቀጥላል። ይሄው እሱም እድል ይሰጠዋል፣ የልቡን ስሜቱን ይናገራል። ወንድማችን ጋሽ አለሙ፣ ወንድማችን ደሬ በእውነት ቅዱስ ሚካኤልን ከመሰረቱ ጀምረን እስከ መጨረሻ ድረስ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ቆመን ስንት ፈተናዎች እያሉ ፈተናዎችን አልፈን ይሄን ቤተክርስቲያን ዛሬ ሁላችን እንድንደሰትበት እንድንገለገልበት መሰረት ሆነን እዚህ ቦታ ያደረስን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ አባቴ አቶ አለሙ ሰንበቱ አንድ እዚህ መጥቶ አጭር ለ2 ደቂቃ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። አለሙን አሲተከሉፍተኒ እርጋ ገባባ ኖዶ በርስተን ከበጃን ስንጋፈዳ አመት ገሩ ማለን አርጌ ዋን አከመሌ በሬድ ዋን ገመቹ አከመሌ ለመገመቺሱ ወይተን አርጌ ጀቹራ ካየ ደስነ ጀደ ይቻራ አመሌ ረዴቡዳን በገገመደን wanti amma isin hojjetta wanti amma isin gootan kun hundi isaatu baay'ee bareedaadha, dhagaadha. Jechaa fiddanii kana waan akka kennaa, waan akka arjoominaa, waan akka bareedina misirroota, bareedina uffannaa hundumaatu jechaa fiddan gaafa jennu dhugaa dubbachuudhaaf hojiin keessan hojii guddaadha. ammallee waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u ammallee. Kennicha amma kennitan kanas akkuma duratti jedhe waanuma abbootiin keenya kennaa jaalatan malee nuu kennaa jechuun beeku keenya. Kanaaf karaa irrallee gaafa taa'anii karaa irratti gaafa waa qopheechan mana keessatti gaafa qopheechani koottaa adaraa waaqayyo nyaadhaa dhugaa jiru malee deemanii nuu kennaa hin jedhu keenya akkuma sabaattu jechaadha. Kanaafuyyuu kennaan amma kennitan kunis kennuma san dhugoomsuudhaaf waan hojjettan wayiiti. Kanaaf ulfaadhaa waaqayyo ammallee isin haa gargaaru. Gaa'ela kanallee gaa'ela milkii haa godhu. Ijoollee walitti hortee haa bultu. Midhaan quufaa gabbina. Abilee dha dugeggee sirriitti abbaa keenya nu galateeffadhaadha. Eeshi tinaan sudhaan obbo Darajjii Hordofaa asitti dhufuudhaan ergaa gabaabaa nu dabarsu obboleessa keenyas abilee dha nu galatoomaan jedhaa. Baay'een gammadee baay'ee itti gammadee as wanni kun jiraachuu isaatu amma har'aatti ani hin beekne dhugaa rabbi asan jiraadha dhugaa rabbi baay'een gammadee baay'ee dasneedhe amma baay'ee dubbachuun barbaachisu mushurroonnis turanii maaliifi wanti tokkoon jechuu barbaadu asuma moo bakkaan biraattis wanni akkanaa kun calqabameeraa jedheen gaafachuu barbaada dhugaa rabbi hin beeku kanaan bakka na ijoolleen xiyyees akka dhuftu barbaada amma kana boodaan hin beeknu እና ammoo hoggaan itti fufu wanni kun amma waaqayyo hoggaa hawaariyaatti ergu isaan warri calqabaa isinis amma akkasitti as ilaalan achi gara baadiyyaatti akka babal'atu wanni kun akka godhamu hin jedhaani. Kana sila kanaaf jabaachuun nu barbaachisaa. Kunis cinaa jirraa hin jedhaa galatoomaa. Mushurroonnis milkii haa ta'uufi jedha. Daqiiqaa muraasa keessatti waan ergaa gaarii nu dabarsu bileechi keenya sirriitti abilee nuu kennaafi. Eeshi obbo Abarraa Dachaasaa baay'ee kan jaalannu baay'ee kan kabajnu obboleechi keenya asirratti bahee ergaas waan jedhu soo qabaate mee garuma isaatti sumarraa dhageenya. Abilee dhannu. Akkam bultan? Jirtu? Waan bareeddanii baay'een gammadee baay'eetti simuunan dinqisiifadhee maaliif ጊዜ tokko quxurii 9tu jira akkasii na gaawamti duubatti quxuriin 9 8 uffatti 8 immoo 7 akkasitti uffachaa turte na takka irra geeche takka eenyu haa tuffattu እና ወገድ ላልቱ 00 ማ ወለመት meeqa kudhan taate miti sila saatifu tokko taatanii wanta kana godhuun keessan baay'eetti nama gammachiisa
Baay'ee waan nagaddiise maanni afaan keenya barachuu dhabuun keenya lubbuu meeqatu bade. Haa ta'u maa miti har'a geenye borus immoo itti fufnaa kan kara kootin rakkan hin jiru akka jarraa kaleessa Yusuf Abbaa Saarus biran ture waama kanaa sa'a turre sira isaatti itti fufnaa kara kootin wanna sin gargaaru jiraate kuma 100 sinan gargaara. Kun jechuun hin gaa'echuu miti namni tokko waggaa wal cinaa dhaabbate waggaa wal yaade unkaan maallaqa dhiisitii lubbuudha waliif kenna sira isaatti jajjabaadhaa tokko ta'a simbira jirraa hoomiyyuu duubatti hin deebinu annu sodaachisu hin jiru galata rabbii tokko ta'a ani simbira hin jira namni sodaachisu hin jiru gibbiin kun kan keenya amantaan keenya kana jechuun waaqa sun kenna afaan kana miti ofii keenya isaaf hin oromiffama whatever sasaatifu jajjabaadhaa galatoomaa yeroo na yaamtan simbira hin jira jabaadhaa tokko ta'a homaa miti naa galatooma. Sirriitti hamilee kennaafi sirriitti argitanii namni jalqabaa fiixa kan baasu eenyu bakka har'a gaafa soomii qibbala namoota kanatti uwwistanii miti ittis kadhattanii ispoonsaras gaafattanii 100 abarraan xisisa lafasinii kaa'ee aduu faasigaa kaa'u nama meeqatti uwwisuu dandeechu isaanii lakkoofsa keechan galu sinuu beektu kanaafu yaadanis waanuma barbaadinis isin bukkee jirraa waaqayyo sinaa jabeechuu lakkoofsa keechaa isin hin hir'isinii angidiraa isin irratti yaadullee aballeechuun jedhu laphee yaa kennuufi isaa deebisu waaqni yaa araaramuuf waaqni guyyaa kana immoo hunda keenya fuu eeyyamee akka wajjiniin maqaan abbaa keenya maqaan waaqayyo aga bara baraatti yaa ulfaatu baay'een isin kabajaa baay'een isin jaaladha warri har'a gaa'ela godhattanis gaa'ela gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo ara lama taatanii walitti dhuftanii oggaarraa akka sadii taatan eeyyama waaqaa isiniif haa ta'u jaalalli waaqayyo jidduu keechanaa galu akka har'aatti miira koo to'achuu guyyaan dadhabeen jiru akkattan asirratti as ba'e natu beeka maaliif gocha isin gootaniif keechi koo waan xiqqoon na gammachiisa waan ta'eef nan gammada gammachuu koo miira koo to'achuu hin danda'u waan ta'eefani baay'ee galatoomadha ani asirratti fixaa ammas immoo adaraa waan isin jechuu barbaadu obboleechi keenya afaan hin dubbate malee yookaan kana bira darbee xifiyyuu isin gochuu danda'a. Waaqni kenneef erga waaqni kenneef hin booda yookaan mana talaatittuu hin baasu hin beekan waan godhu waan beeku waan ta'eef inni ofii isaatiin yaadee hin godha. Erga immoo amma wanna irraa barraan irshoo erga argattanii isarratti immoo taarika seenaa kana caaloo akka hojjettan waldaa kanarraa akka itti fagaanne maqaa waaqatiin sin gaafadha. Sumarraa fuudhee sumatti hin deebise jechuudha sagantaa. Hamilee kennaafi baay'ee hamilee itti dabalaafi ammas baay'ee namatti tola jedha sadii goone yeroo tokkotti dabalaafi dhugaadhumatti abbootiin keenya bifa gaariidhaan bifa namatti toluun jabaadhaa isin bira jirraa walii wajjin tarkaanfannaa kaleessa inni nu kakaase waaqayyo boris nu gaggeessaa ergaa jedhu baay'ee isaa hundumtuun keenya sirriitti dhaggeeffanneerra mee waaqayyo hanga dhumaatti mana isaa keessa sinaa dhaabuu jedhaan hunduma isaaniitiin. Umurii tajaajila keessan umurii jireenya keessanii isiniif dheeressu jedhani eeyyee dhumni namaa yoo bareedeedha waaqayyo dhuma keessan isiniif haa bareechuu nu jedhani isaaniinis ulfaadhaa galatooma nu jiraadhaa nu isinii wajjin jirraa walii wajjin taanee yoo waaqayyo nu gargaare gara fuulduraatti tokko lama jennee humna keenyaanis ta'u beekumsa qabnuun dandeettii qabnaan yoo eeyyamaaf jaala waaqayyo ta'e gara fuulduraatti itti fufnaa waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u kallattiidhumaan gara proogiraam mariitti darbina. Isa nu gaggeessu waaqayyo maqaan isaa kan galatoome kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa kanatti aansuudhaan sagantaa keenya gara xumuraatti geessaa jirra waan ta'eedhaa fi sagantaa tokko ittiin nu hafa innis maaliidha? Sagantaa jiru hundumaarra adda kan godhu keessaa mi'al tokko waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoon naa galateeffadha.
sagantaan keenya jalqabarraa kaasee yeroo jalqaba walitti dhimma kana mari'annuu fi dhimma kanaaf poosterii kana qopheessuu jalqabnurraa kaasee sagantaan keenya bu'aa sagantaa kanaa kan ta'e yookaan immoo bu'aa walitti qabama keenyaa bu'aa hundeeffama afaan Oromoo keenyaa kan ta'e as keessaa kaanee kaleessa namni silkii ofiirraallee wanta bakkeerra jiru kan hin beekne wanna tokko gochuu kan hin beekne yookaan immoo dhimma kan irraa hin qabne maallu qofa kan hordofu jireenya biraa qofa kan hordofu har'a Waaqayyo gaafa nama kaasuudhaaf jiru yookaan immoo gaafa daandii namatti agarsiisu kallattii tokko qofa miti kallattii baay'eedhaan jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jabina sagantaa keenyaa keessaa harka qabaachuu isaatiif yookaan immoo bu'aa sagantaa kanaa Waaqayyo kan nutti agarsiisaa jiru ta'uusaa kan nuuf ibsu keessaa Waaqayyoon kan nuti galateeffannu isinis kan nuuf galateeffattanu sagantaa afaan Oromiffaa qulqulluu Mikaayilii keessaati miidiyaa mataa isaa danda'e miidiyaa guddaa har'a addunyaan ilaalaa jirtu tokko qabna jechuudha. Mee Waaqayyoon galateeffadha. Egaa kanaaf yeroo kana nu keessaatii walii wajjiniin teenyee barataatu jirruuti har'a garuu namni kun Waaqayyo gargaaree daandiitti agarsiise isa duubaaf immoo yookaan immoo sababa isaatiin immoo nuti illee waan baay'ee argachuudhaaf waan barbaanne illee argachuudhaaf sababa kan nu ta'e obboleessa keenya kaleessa nu wajjiniin koorsii wajjin barataa turre erga sana booda immoo kan waliin wal barsiisaa turre obboleessa keenya faarfataa Bahaaruu Rattaa jedhama. Isarra kan darbe miidiyaan isaanii Matsaaguu miidiyaa dhugaanuma haasa'uuf dhimma poosterii kanaatiif ituun biraan darbiin kan hin dubbadhu dhimma baanerii kanaa gaafa nuti mana footootti dhannee nama finnee yookaan immoo mana footootti nama finnee kaasisuudhaaf gaafa jennu kontiraata guyyaa tokkoo naa kaffalta hojii koo dhiiseen deemaadha. Kontiraata guyyaa tokkoo kaffaltu an hojii koo dhiiseen deema waan ta'eef. Kanaaf maal goona waan jedhu koreedhaan deebinee baay'ee itti dhiphachaa turre baay'ee itti dhama'aa turre. Yeroo kana meeqoyya akkas goone maaliif hin gaafannu obboleessa keenya gaafa gaafannu nuti isa bira darbinee namoota biraa gaafachuudhaaf iyyuu nutti mufatee ture jechuudha. Kanaaf ofuma isaaniitii gidduu keenyatti argamaniituyyuu suura kana ofii isaaniitii bifa kanaan kaasanii bifa kanaan diizaayin godhaniituyyuu kan nuyi xumuran Matsaaguu miidiyaadha. Ammas Matsaaguu miidiyaadhaaf Waaqayyoon naa galateeffadha yeroo ta'u. Bu'aa hojii isaaniitiin har'a nutis gammannee yoo xiqqaate qarshii 37,000 irraa bilisa ta'aneerra jechuudha. Birrii 37,000 kan nuun jedhame jechuudha. Maaliif kan guyyaa tokko dhufanii suura kaasanii fudhatanii deebi'u achitti kan idiitti godhan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sanarraa bilisa ta'anii ammallee Waaqayyo mana isaa keessatti isaan nuuf jiraachisu jechuudha. Anis baraketii yookaas immoo eebbi kun anas na qaqqabuu qabaa jedhaniituyyuu ammas obboleessa keenyaan kan hooggaman Ameen miidiyaa mi'al tokko Waaqayyoon galateeffadhaafi. Ameen miidiyaa. Kanarra xumuree yaa saba dhageessaa dhaamsan siniif dhaama gurra naaf ergisa. Carraa gaarii qabna bara kana keessa sagantaa akkanaa isinis nu qopheessa. Sagantaa akkanaa isinis nu qopheessa.